Yoksin kami. Uganda. Eessa dhuftan? Hospitaala asitti fayyina jira asii fide. Maal keessa? Haadha manaatti jaachiftee xarrabaan. Wannoo cararii fudhachaa jiru cararii fudhattee kan isa dafa baay'ee dhukkubee gulukoosiidhaan jirti turti. Humna qabu. Kana na caccabsi. Hamma koo nutti na zannasa. Macaafni kun wanti namaaf hin danda'amne waaqayyoof hin danda'amu. Kaanserii harmaa, Ammata. kaanserii mataa, lalachuudha. Yoksin kami. Uganda. Akkama mul'atu. Okay, akkama mul'atani? Eessaa dhuftan? Bishooftuudha. Bishooftuu dhaftani? Akkamitti dhuftarre? Hospitaala dhufnee. Sinutti hin bane? Okay. Hospitaala akkamamoo dhufneeti dhageenya asitti fayyina jira inni salotii godhu jennaan asii fide. Maal keessa? Haadha manaatti. Okay. Finfinnee jiraattu? Bishooftuu. Achitti ilaalchifne Finfinneetti. Finfinneetti laachisni warafaa waan qabu as immoo wannoonni jira maannoo piraayiveetii waan jiru asitti as dhufne jechaa hospitaala kana. Okay. Baay'ee dhukkubaa ni jira. Dhukkubaa. Yoo jala deemu hospitaalaan akka namni yeroo jedhamtu. Waaqayyoo hin danda'a. Bira dheera waaqayyo garuu umurii dabalaaf. Yeesinitti moolaa. Mucaa bajaajii ofii tokko gaaf tokko yoo wajjin deemu natti miidhagfannaa haadha manaa fi fidee hospitaala ciibsee kan jiraammoo kan sirriitti dibamna hospitaala naa ciibsaniiti kan ijaa ciiftee xarrabaan. Hospitaala arrabaatanii? Arrabaan. Maal ittiin jira damma kana? Inni dhukkubee wannoo cararii fudhachaa jirtu gaafa cararii fudhattee kan isa dafaa baay'ee dhukkubee gulukoosiidhaan jirti turti. Kali lama sadii immoo amma xinnootti furraan ba'an jedhan amma hoteela Hermoonitti qabanne mucaan sun immoo naa bilbilee irratti fureemee achi nageessiin jedheen. Bixaa bilbilee guyyaa irraa garuu guyyaa isaanii godheera Yesuus. Harka mirgaan fudhaa Yesuusin godhee fudhaa. Gaafa biyya iddoo kana taa'u obboleettii filachi teessu isaanii fi nama tokko walakkaa kanaa ofiifis yaaddoo guddaa keessatti waa'ee nama kan biraas baay'ee addaa jirti. Afuurri waaqayyo irra gargar akkannaan jedhe. Nama sadii hatattamaan hin dafee bira ga'anaan jedha. Hatattamaan dafee bira ga'anaan jedhe. Si biraa ga'oo irra gargaran. Amma maal gochuutu si rakkisa amma? Amma humna qabu. Kana na caccabsi. Ishee. Hamma koo nutti na zannasa. Harmi keessan? Mataan Macaafni qulqulluun yeroo dubbatu akka jedha wanti namaaf hin danda'amne waaqayyoof hin danda'amu. Jaalatu isaan yeroo tokko kaanserii dubartii tokko mataan marraa fixee afuurri waaqayyoo guyyaa irraa kanaa kaasee keessaa ajjeesee dheedhee guyyuma sanaa kaasee waaqayyo ila keessaa fuudhee yeroo umurii sanatti gaa akka matumtu sun waan deebi'ee biqilu fakkaatu mataan sun deebi'ee biqillaan dhageessileetu taa'ee yaada. Dubartii tokko yeroo fooqira jirru kaafnee harma kana itti kuteera. Cooraa irraa dhufte barsiiftuun sun harma irraa kuteera. Harmi sun deebi'ee nama biqilee fi yaadatti yoo ta'e yeroo ishee dhuftee dhugaa baatu. Yeroo sana yaadattan. Yaa harmi sun irraa kuteera baay'ee kaasee harma irraa kuteera. Salamaffaa reedii afuurri waaqayyoo irraa cabsee reedhee laalamuudhaaf gaafatu kaanseerichi keessatti hin jirutti jedhanii harmichi garuu deebi'ee biqileef. Waan harka kee irraa badee waaqayyo sii deebisa. Aadaan beeknuu danda'aadha. Macaafni qulqulluun sirumayyuu kan nu itti amannee fi waan nu gochuu dandeenyu danda'a osoo hin taane waan nu gochuu hin dandeenye. Nutti ulfaata nuuf jaba kan ta'e siita mul'atu maqaa Yesuusin gargaraadha. Maayye. Amma yoomitti as turtu amma? Amma isaan deemaa hin gaanu jedhanitti turraa caranii gizee afurii nafa amma naannoo ajajan. Amma kudhannoo ajajanii carariin jaa fudhattee. Maal hojjettu isin? Isin achi maal hojjettu hojii keessa? Naannoo uffaaf dhiyaatan naggaadhe. Carree jettuun firmaa hin fayyisaadha wantichi. Kaanseriin dhumarratti qoricha erga kennamee booda carraa hikimannaa kan jedhamu carraan kennamaa fi garuu sarvaayivaal reet yookiin immoo namni ittiin akkamamee yaalamee fayyu nama muraasa. Nama muraasa. Isa dhumaa irrattidha carraan hikimannaa kan ajajamu jechuudha. Yeroo hundumaayyuu afuurri waaqayyoo macaafa qulqulluu yeroo hundumaayyuu dubbattan nama abdiiftu Yaaqoob harka walakkaa kan goofte ergamaa isaa waaqayyo itti ergee samii banamaa kan inni itti argisiise Yaaqoob akka tiraafitti dhakaa boraafatee
natti dhiyeeroo kana booddee eessan dhaqee isaa abdiiftee taa'e halkan dhaqee gooftaan lafti kun kan keeti midheen. Lafa inni taa'ee du'aa abjootutti jireenya itti argisiise. Cira Qaanaa Galiilaatti isaanii abdii fixee qaanii uffatee hafuurri Waaqayyo dhaqee bishaan daadhiitti jijjiire. Sii fixee har'a galgala jalqabuudhaaf siifa mul'atu. Amalee hafuurri Waaqayyo garuu akka fe'isu natti dubbataa jira. Ameen jettanii baay'ee. Nagaa fudhattanii galtu. Salphinaan hin deebitan. Guyyaa har'aa kanaa kaasee ilkeen kaanserii kun irraa qaba. Waaqayyo araara godheedhaa jira. Araara isaan deebi'ee argata. Deddeebiidhaan osoo hin taane galgala har'aa kanaa kaasee maqaa Iyeesuus Kiristoosiin. Harmarraa, sammuurraa, dhiiga keessanirraa galgala har'aa kanaa kaasee maqaa gooftaa Iyeesuus Kiristoosiin. Humni hin jirre kun isinii deebi'a. Nagaan hin jirre kun isinii deebi'a. Dhaabni hin kenninu adagaan yeroo tokko tokko yaadanii osoo hin taane waan hin yaadne nama quunnama. Isinii galiira. Torban lama mee taatila hoteela ciisanii hoteelatti hin baasu nuunti tajaajilaa yoo xinnaate torbee tokko gaafa gaaffeerru wajji amma makka baafu beekna kana argaarre waan ta'eef torban lama guutuu walitti takkaa dubbatuun dacheef samiin kun kan isa dhaga'u nagaa deebisa irraa kaasee diriirfataa miila keessa yeroon fayyuu keessa ni amma hin kana nagu baay'is yaa Waaqayyo lafa kanarratti dhaabuu guddaa osoo fiigtuu ija koon argeera. Amma takka kadhadhuuf sagalee naa laatteetta. Kadhannaa keenya kana waan dhageessuuf si haa galatu. Namni kuni har'a dingata dhufan marsaa lammaffaa galata kaasuu guutuu baatanii asatti akka argaman. Fedha kee waan ta'eef ulfaadhu. Maqaa Yesuusi. Yesus Kristus. Bukan operasi bola tidak boleh boleh. Yesus Kristus. Terus berdoa kita. Sammu saani kana keessa otoo operation godhu ilaalaa jira. Akkama fiitii keessa jiru tapha sammu saani. Abidda dirraa bobootti gooftaan bishaan itti naqeera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Caarii Waaqayyoo inni dhumaa dheera keessa. Maqaa isa du'ee du'a mo'ee maqaa gooftaan. Amanannaa qulqullootaa teessoo irraa kaasa Yesuusiin ulfeedhaaf Kiristoos nama kana. Thank you, Jesus. Galateeffadhaa Yesuusiin. Deema ammaa isinirraa hiikameera. Galata guddaa hiikamee
Amin. Silo dia bu nande sagi dol ka tara kamtin fi dalamma. Ente. Okan kamu. Gitu mana kan? Eshi. Mana kana ini nak kan? Ammo. Amma mana? Amin. Margo chuin nande sanu tutan yoro rustan. Kuli nak abame? Eshi. Kana je chundan dawo? Eshi. Gitu mana? Demo. Demo sindan dawo. Hospital aw gitu mana? Ne dema kam. Amma manju. Ini makasa saya ku Yesus sabau satu orang ku Yesus. Kata meu jira gejira, baik itu urusan aja. Manju. Mari mama kau sana pada jira gejira itu, sarari awal cumi step bisa umar. Yesusi sajar kabar isa umar hati mullatin. Si famullah tu mana sawat tanda menjuru. Si famullah kalau tu anda berdia. Wah tiba lagi jatuh, wah bisa buat jadi tanda menjuru. Aeroplan andufne. Makina wani dendenje. Maine banti ma wante fa aeroplan tiketi muredufne. Amma gaafii nama garuu fataa. Okay. Mijarri ደግሞ bajaajini konjiru gaafa si deebisan. Amma injiru zinjo deetuma teenya malee sa'aatii 12tti hin deemne jennee kontiraaktii deemne. Sa'aatiin isteenya argannu malee lukaan deemna jenneetuma teenya. Waan sinni bu keessaati kan sin fayyisu namitti amantii keessan kan hundumaa beekuun gaariidha. Awwan ta'e isin kadhatee osoo hin taane amantii keessan kan sin fayyisu. Maaliif yoo jettani bakka amma namni kuni qabaadhaan bitee achi gaafa isaan ol kaan argataniitu. Hamma kan dhaabbatanii beektu baay'ee dhaabbachuudhuma. Aaran dhaabbadhu. Dhaabbatanii beektan. Dhaabbadhu. Giddiidhaan dhaabbadhu. Mataa keessan isin nyaatu ammoo mataa keessan keessa. Hintuun jiru. Maal taatan gaafa sitti kuftan. Hiikoo jira akkanatti. Na hiikayyuu kan keessa. Mataa keessan kana hiika. Immoo harma Harma keessan sana. Harma keessan sana sa'aatii sana. Ne dhukkubaayyuu bileessan. Ammoo. Eega baalaala harma keessan. Hintuun jiru. Hin geermi noo bataa. Hin galateeffatanii kanaa jechuudha. ታምሜ መጥቼ ሆስፒታል ገብቼ ነበረ። በህልሜ ይሄ ጡቴ ሲድን አየሁት። በህልም እና ውስጤ ስርጉድ ይሄ ውስጡ ስርጉድ ብሏል። ግን ኖርማል ኖርማል ጡት ሆኗል። አመንኩኝ። በቃ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ፈውሰህ ወደ ሀገር የምትገባው ብዬ አመንኩ።
እንደገና ደግሞ እሱ ሲሰብክ እግዚአብሔር ይችላል፣ እግዚአብሔር ይችላል። እንደገና ደግሞ አብርሃም አንድ ልጁን ሰዋል። ጌታ ሆይ ዛሬ ምሰዋይ ራሴን ሰዋልሃለሁ። ኢየሱስ ደግሞ እንትን መክሊት ደፍቶ እሾክ ደፍቶ ይታየኝ ነበር። እንደገና ከመክሊቱ በኋላ ተሰቀለ። እኔ ይሄን ነው ማለት። ከዛ ከተሰቀለ በኋላ ወረደ። ከወረደ በኋላ ተቀበረ። ከተቀበረ በኋላ መቃብሩ ባዶ ነው የሚለው ነው። አሜን አሜን። መቃብሩ ባዶ ነው የሚለው ሲመጣ አሜን ህመሜ ባዶ ማለት ነው። Matakan waktu suruh kujra, untuk injil. Gammadne jira. Baga gammadda. Amen. Gammadtuun keessa isa itti fufu kana. Amen. Yoo xinnaate erga dhukkube qarshii meeqa baaftaniittu? Kuma dhibba waliin ta'a. Qarshii kuma dhibba tokkoodha. Hin ta'a. Amma kana. Hin ta'a akkasii ta'a. Kuma dhibba tokko ol. Waan carariidhaaf iyyuu kuma meeqaba soddoma baasnee Cararii qofa? eega dhufnee hoteela mana nyaata keenya innis kuma soddoma olii shaggaritti haleluyaa hoteelitti immoo dhabdee achi ciistee kuma shantama oliin baase. Kuma shantama oliin baase akkatti qabsiise kanan achi of dhabdeetti harkaan kuftee of hin beektu achi baay'ee ciiste. እግዚአብሔር ስራ ሃሌሉያ አሜን። የእግዚአብሔር ስራ በነፃ የሚፈልገው ክብር ብቻ አሜን። ክብር ለሱ ይሁን። መቃም ዶክተር ወርባና ይሁን ራካተ ገርቶ ለፈይነ ሲሊቴ አሜን። በገገመደ አሜን። መርሳታ ነው ዴቢያ ኮታ ዱጋባ